Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warroonni amantii biroo obboleeyyan kiyya akkamiin nagaa jirtu jajjabaattu fayyaa keessanii. Jireenyi badhaadhaa nageenyi badhaadhaan isiniin jedha. Asumaanillee warroonni maamila kiyyan ta'in subscribe gochuun, share gochuun, like gochuun maatii Oromoo faristi ta'an isiniin jedha. Chaanaalli kun keessanii chaanaala kan naaf guddisaa ni jajjabeessan isiniin jedha. Oromoo kiyyaa akkasumallee warroonni jajjabeessaa jirtan abshir warri naan jechaa jirtan jabaadhu warri naan jechaa jirtan warri itti na cimsaa jirtan naaf galatoomaan isiniin jedha. Egaa kaamii maal jechuun dhufee har'a na kolfisiises natti dhagaamis waa lama jechuudha. Maaliif jennaan injiraamiin nuyi wanni si garrameetu wanni si kufalchiisu jira. Innaa wanni tokko immoo kasi kufalchiisu nama kufalchiisu itti nama kufalchiisa. Wanni tokko immoo nama kufalchiisna wayitu yoo si ajaa'iba si kufalchiisaa jechuudha. Innaa amma nama waa lama natti ta'e naa isiniifis hin qooda jedheetiin dhufee waan kanaa yamadaan qimamochi isiniif qooduu dhufe innis maali yoo jettanii mee maaluma nuuf qooda jettanii warri na dhageeffachaa jirtan amman isiniin biraan gayaa na dhageeffadhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana immoo haga dhumaatitti dhageeffadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa maaliifi namoonni tokko tokko odoo viidiyoo haga dhumaan dhageeffate mata duree qofa laaltanii warri koomintii barreessitan fa'aa jirtanii dura viidiyoo haga dhumaa laalaati waan viidiyoo san keessatti dubbatamu irratti koomintii kaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa akkasii. Egaa kaamii maal qabattee dhufti hunaan jettanadha. Mucayyoo takka maal naan jette seetanii akkanatti azaana gootii bilbila irratti tumtii azaana gootii jettee qaallittiinis jechuudha. Maqaa isiin dha'uu maaliif jennaan maqaa isaanii hin beekan waan ta'eef maqaa walii galaa waan ta'eef eessatti na ergachuuf yeroo baay'ee maqaa kiyya dhoofti waan jedhamu itti dhagahamuu danda'a waan ta'eef kanumaaf sagaleen kiyya akka tasaa ala beeytiniin na dhagaan jedheeti. Innaa innis maas seetanii yeroo hundaan harmatti dawwaltii yoo gabbaatu narra dawwaltii kifilii keessallee teessee bakka manuma keessatti illee narratti bilbiltii azaana gootee na cinqitee jennaan mudannoo isin natti himattee na cinqitee isin jennaan maal godhee bilbila kiyyaa in cufee jette akkasiin narratti hin dawwalle. San cufee bakka kunoo hin jiraa pilaastimoodimoo maal jedhu bakka xiyyaaraa san sarara kaa'e jette. Gaafa san namni sirratti dawwaluu hin danda'u haga sarara kaastutti. Achiin bakka amma isarra kaa'ee akkasiin irratti hin dawwalle laayivii seene jette. Laayivii seene jette tiktookii laayivatti ta'e shaka jette isii bilbilatti isii ofirraa cufeessila. Achiin bakka amma maarree hin dhufteetiin hin nagaafatteetiin jette akkanaaf isirratti dawwalaa jira. Bilbilli kee hin dalaguu. Sa'aatii dheeraa sirratti yaalee naan jette. Gaafa isin akkas naan jettu ani immoo maal jedheen jettere bilbilli kiyya chaarjarii fixuun oolu bar sheekiin goone hin laalle chaarjarii fixinna laata jedheen jette. Isin galee chaarjarii fixinna laata jedheen jette. Chaarjarii akkam fixee beelaayif irra jirtaa tiktookii irraa naan jette. Keew jechuun amma kaa jette gaafa san. Keew jechuun amma kaa waan godhu dhabee tasa cufinnaa laata odoo gorogoro tasa cufee tasa bakka filaayit moodii irra kaa'e jedheen jette. Akkasii obboleeyyan isaan jechuudha. Yeroo baay'ee bilbila keessan akka cheek godhan hin dagatinaa. Keessaayyuu sim kaardii isaantu isinii bite taanaan yeroo waan kana irratti dubbadhee jira duras. Sim kaardiin keessan isaan isinii bitan taanaan maqaa ofiitiin isinii bitanii ofirratti xalafanii wantoota ati bante hunda appilikeeshinoota ati bante hunda si hordofuu danda'an sii galee. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee nama shawwaduuf jechi jara shawwaduuf jechi ofi shawwadina. Yookaan adii waan fayyadamtan kana adiima fayyadama. Yookaan dhoysitanii fayyadamuu yoo barbaaddan waan kana fayyadamuu natti hin dhiisanii
waan dalagaa isaanii dalayne waanuma kana bichaa waan fayyadamu se'anii waan kana akka fayyadamu hin jaalatan jettanii waan shakkitan yoo ta'e karaatti dhoofamuu danda'uun dhoofadhaa malee simkaardii isaan bitanii isin harka kaayanii dhoofsitanii waa hojjechuu miti dhoofsitanii yaaduu hin dandeettanii jechuudha isinii galee. Maaliif jennaan micayyoo takkatu maal seetanii isiin maatirratti dawwalti. Simkaardii kana kan bitee kenneef madaamii isiiti maqaa ofiitiin jechuudha isinii galee. Gaafa kana mucattiin tun nagahuma ijoollee wajjin haasofte taphatti maatiillee haasaatumaan taphatti isiin tun maal gootere waan isiin haasoftu kana hunda isii bira dhufaa jechuudha madaamii isii kana bira. Kana waraaba waan isiin haasoftu kan gara hiriyaa isiitti achi ergitii jechuudha. Nutti ergite yoo jettan manuma hojjedhu kana keessa intaluma mana kanaatitti ergite. Wallaahi wabillaahi. Isirratti as ishee gootee maal jettiin hojjettuu teessan san dhageeffachiisii waan isiin jettu natti mijedhiin hiika isaa jettiin. Ana bena dhageeffachiisanii. Na dhageeffachiiste fiddee. Inshaallah isiin waa'ee nagayaa haasa'uu miti. Odoo isiin hadha boru mana kanaa bahee baduu heeda odoo isiin jette. Anitti hima. Nagahuma haasoftii nagahuma biyya gaafatti jedhaan malee. Isiin kan waan anitti museeti fiddee na bira dhufte garuu hin jiran tokko kan wal himan jechuudha ijoolleen keenya dhugaa rabbi dabarsitanii jaraaf waliin kennina waanuma feetan yoo taatan haguma fedhan isaa yoo isin jaalatan ijoollee keessan lammii keessan saba keessan dabarsitanii isaaniif hin kennina. Wallaahi. Lammiin teessisuu waan badaa yoo isin waan dubbattu ta'e akkana wanni akkana isin mudatee yoo fidaniitiin laalamee maal jetti dhageeffadha hiika isaaniif fidaa yoo isin jedhan wallaahi dabarsitanii hin kennina. Odoo isiinuu waa'ee isaanii haasofti odoo isiinuu isaa namatti odoo isiinuu isaan waan arrabsitu ta'e hin dubbatina waan badaa. Kana jettanii hin himina. Waa'ee managaa itti hima. Kanaaf obboleeyyan kiyya kanaaf isiin amma shakkite waan isiin haasoftu kana dhageeffachiisimee jetti. Gaafa na dhageeffachiiftu lakkii mucattiin homaa haasaan jirtu waa'ee managaa haasaataa jirti. Obboleeyyan isii wajjin hiriyoota isii wajjin firaa fi maatii isii wajjin waa'ee managaa haasofti malee waan isii waan haasoftu qabu. Waa'ee isii waan haasoftu agarra hin jedheen. Maaliif isaan yeroo tokko badaa yoo ta'an yoo dalagan kasi cinqan ta'e si galee yoo dalagan kasi cinqan ta'e si jala deemanii yookaan jalaa baddii yookaan namatu harkaa fuudhaa waan ati haasoftu kana yookaan namatu gorsaa shakkanii waan ati haasoftu kana hiika isaa baruu barbaadan isinii galee karaa hiika isaa ittiin baran barbaadan. Waan namoota nagayaa warra gaarii yoo ta'e ifaa dalagattu yoon ta'iniif manni kennaa haa qayyarattu fedhasii torri jedhan si jala deeman iyyuu sin hordofan. Isinii galee warri nagaa warra malli isaanii gaarii bakka ofitti amanamummaa qaban saraatanyaa kamiyyuu fudhatan akka isaan bira teettuun beekan amala isaanii amalli kenna gaarii yoo isiin nun taane jette hin deemti kan biraa fudhannedhaan akkasitti ufamasiisan jechuudha. Kuwwana warri saraatanyaa cinqan warri saraatanyaan bira hin teene warri ji'a tokko lama bira taa'aa biraa baatu amala isaanii dadhabaa hojii isaanii itti fe'aa hifataa warra akkanaa kunniin ijoollee miskiina ijoollee haaraa fa'a sirriitti jala deema. Maaliif bakka hin eegan namatu gorsaa jira maal haasoftii waa'ee badiina kennaa haasoftii waa'ee gara jabiina kennaa haasoftii waa'ee kana uf shakkan jechuudha isinii galee. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee waan akkasii irraa of eeggadhaan isinii jedha. Kanaaf maaliifi uf qoxxobaan isinin jedha waa'ee kanaa irratti isaan karaa kamiin akkasii hordofan quba hin qabdanii takka kaameraa keessa kaanii isin hordofanii takka bilbiluma keessaan isin hordofanii karaa hedduun isin hordofan waan ta'eef akkasii obboleeyyan kiyyaa haga danda'ameen qusadhaa of eeggadhaa keessaa yoo isin kaardii kanarratti isinin jedha. Akkasii sooshaal miidiyaa fayyadamtan irratti illee nu argan hin jedhina. Yoo fayyadamtan waan gaarii fayyadamaan isinin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuun isinin jedha.